السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونا نسين جاورين أمانتا براتي بالله أقسمت برنوني أرانت أنا كبدي دادس برنوتا دادي برنوني خون كم خنجتني برنوني خون برنوتا دو سين تجمع دجيتي نيجا فكنيا بالبلة تكرر بالبلة براتي إرت داتا فيدمو خرات من دنيوتو خراب بالبلة تكرر بالبلة براتي داتا تفيدمو دنيو خنا كوفا سونتيني باسوردي كادت أيركو دنيو paaspoortii qayyarannee paaspoortii kana malee illee akkaataa itti seenuu dandeenyu isin garsiisaa jechuudha. Kanaaf warra YouTube channel keenya kanaaf aartaatan jalqaba subscribe like godhuudhaan eegala. Wanni nuti gaddeemnu kan yeroo yerootti isin bira geessuuf mallattoo notification kan fuuldura subscribe erga gootan duratti argamu kana achi cuqqaasaa bakka all jettu irra kaachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Erga achi irra kaataniin booda wanni nuti gaddeemnu dursee nama hunda bira isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf YouTube keenya jala yaatanii video daawwattan waa hedduu irraa baratanii jettiin video nama dura barsiisee hedduutu jira. Akkaataa adii irraa gama foolootti jijjiiratan Facebookaas waa'ee Moorraayis waa'ee TikTok irraas waa'ee baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf achi gala deemtanii waa baay'ee irraa barachuu dandeessan. Hundaafuu maatii erga nu taatan booda waa hedduu nu biraa argattanii isinii jechuudha. Kanaaf video adda addaa qabannee isiniif dhiyaanna. Amma asumaan gama data mobile tokkorraa mobile biraatti hawwillee akkamitti paaspoortii yookaan qayyarachuu illee dandeenya, akkamitti paaspoortii malee illee seenuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Kanaaf akkaataa paaspoortii malee itti seentanii fi paaspoortii illee jijjiirachuu itti dandeessanii isin agarsiisa jechuudha. Nama tokkoof data seentanii tariichiin booda nama saniin yookaan paaspoortii jijjiirachuu ta'u mala wal jala jijjiirachuu hamilee kan qabdan akkaataa itti jijjiirratan karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf gama barnootaatti haa dabarruun isiniin jedha. Asumaan yeroo gama barnootaatti dabarru barnoonni har'aan tana qabannee yeroo yaadne akkuma reefu isiniin jee akkaataa itti yookaan daataa yookaan waayifii moobaayila tokkorraa moobaayila lamatti fayyadamuu dandeenyu karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf mee asumaan deemnee Sting jala seennu isin jedha. Sting jala seennaa. Sting jala yeroo seenne booda Sting jala erga seentaniin booda iddoo Sting jala erga seenneen booda waan meeqaatu jechuudha. Iddoon isin agarsiisu chanchi paaspoortii illee yoo jijjiirachuu kan barbaadan ta'e iddoo saniin jijjiirachuu ni dandeessan karaa gabaabaadhaan. Kun iddoo anti isinitti qabe kan hotspot and traveling jedhu of jee waan jiruuf fakkeenyaaf of godheetiin ilaalaa jechuun moobaayila biraa irratti amma antana hawwilee akka itti hojjetanis isin agarsiisuu ni danda'a. Kun amma antana waan cufaa jiruuf akkanatti banii hayyama na gaafata jechuudha. Hayyama yeroo kanatti isin gaafate hayyama gama gubbaa iddoo gubbaatti argamu kana kanatti on gootanii hayyama na kanataniif jechuudha. Erga hayyama kanataniif booda bilbila seenuu barbaadan sanii jechuudha. Bilbila seenuu barbaadan hotspot paaspoortii jira jechuudha. Paaspoortii isaa jechuudha. Paaspoortiin isaa kun akkuma argaa jirtan as jala jira jechuudha. Iddoo hotspot paaspoortii yookaan kanaaf paaspoortii isaa kun amma bifa kanaan paaspoortiin kiyya kanaa jechuudha. Paaspoortii kana bilbila kaaniin waayifii gabbantanii yeroo waayifii gabbantanii asitti as dabarre kun waayifii kiyya akkuma beekamu badaas baay'ee jira jechuudha. Badaas kan jiru wantoota yeroo hundee qulfii qaba jechuudha. Qulfii kanatti akkuma paaspoortiin iyyaa asirratti mul'achaa jiru 34 34 98 jechuudha. Akkanatti gootan shoo paaspoortii yookaan lakkoofsa laaluu barbaadan jechuudha. Kanaaf shoo paaspoortii waan barbaadneef kana dhiibattanii connect iddoo yoo kana dhooytan jechuudha. Iddoo connect yoona yeroo dhooyne kun akkuma argaa jirtan ol utaalee jira jechuudha. Naaf ol bee jira. Bilbila biraa irratti karaa nagayaatiin fayyadamuu eegaleetan jira. Difama obsaan eegada jidduudhaan gamaan biraa deemee waan ta'eef kanaaf obsaan eegadaan isin jira. Akkuma isin argaa jirtan connected ta'ee jira jechuudha. Connected ta'ee jira jechuudha. Bilbila biraa irratti naaf hojjetee jira jechuudha. Karaa nagaatiin Facebook waan barbaade irratti dhahee bifa ajaa'ibaatiin naaf dalagaa jechuudha.
paaspoortii isa jijjiirachuu kan barbaaddan illee paaspoortii isa karaa nagaatiin jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan Facebook kanaa banee jira jechuudha. Facebook kanaaf banee jira. Bilbila kaan irraa isa akkuma isin argaa jirtan Facebook kanaaf banaa jechuudha. Bilbila lamarratti fayyadamuu jira. Akkuma asirraa isin argaa jirtan bilbila lamarratti karaa salphaadhaan fayyadamuu jira jechuudha. Kunoo asiis akkuma isin argaa jirtan Facebook ni naa banamee jira jechuudha. Facebook ni bakka lachuuti yookaan bilbila lamaan irraa akka ajaa'ibaatti naaf dalagu jiraan isin jira. Kanaaf haala bareedaadhaa yookaan bilbila lamaa hanga sadii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Bilbiluma tokko irratti yookaan daataa kan fayyadamtan yookaan wifi ta'ee kan feetan waliif hawwiltanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf paaspoortii haala kamiin jijjiirannaa yookaan nama tokko agarsiifnee nama kaan akka nagarre kan barbaadaniif paaspoortii iddoo jijjiirratanii iddoo reefu deebinee hotspots and taysering kan jedhu kana dhooyina jechuudha. Yeroo ichi dhooyiniin booda fakkeenyaaf amma oonii jira jechuudha. Bilbila takka namaa keessa jira asirratti isin agarsiisa jechuudha. Device connected jira jechuudha. Device connected waa'ee lakkoofsa tokko jira jechuudha. Hawaan jee bakka tana kaa'ee jira. Kanaaf lakkoofsa bilbila takka keessa jira jechuudha isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf paaspoortii jijjiirachuu barbaadne erga ta'e asuma jala seenaa jechuudha. Kun hotspot paaspoortii jira jechuudha. As jala gaddoonee paaspoortii kana fakkeenyaaf irraa haqee kan biraa osuma isin argaa jirtanii itti guutada jechuudha. 67 89 godhu. Yeroo akkana godha kun akkuma argaa jirtan paaspoortiin natti jijjiiramee jira jechuudha. Bilbila kaan irraa hojjechuu dhaabee jira jechuudha. Kanaaf akkanatti paaspoortii illee jijjiirachuu dandeessanii haalli daataa yookaan wifi bilbila tokkorraa bilbila kaanitti ittiin fayyadaman kana fakkaataa hamma barnoota dhufu walitti dachaanutti turtii gaariin isin jedha.